yaaddoo hamanatti fide gurbaan kun dhiiroo lubbuun jira. Yookaan ammoo namichi kun jibbee baharatti darbe moo yookaan ammoo namichi sana gartee ammas achumatti gartee jinni siidhaa garteetti argee yeroo lafa darbite moo akkamiidha? Wanna iyyuu yaaddoo natti jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ordofyaa subra hundi keessan bakkuma jirtanitti naganya rabbi isin bira gartuu arraantana waa'ee Sa'idooti wal qabatee waan jiru isiniif qabadhatiin jira hanga dhumatti ligin tura viidiyoo laayik shar godhaa namoonni gartee subra subscribe godhatii mataa guys. Akkuma beekamu Sa'idoon gartee Yaman deeme achumaan bakka tana buutee dhabne jirra jechuudha. Anillee gartee Yaman deema jee maaliif dubbiin jabaatee jirti. Dubbiin jabaatee jirti warra gartee ijoolleen gartee Yaman jirtu yuutuubaroonni gartee Yaman jiru. Shiruma gartee walirratti xaxuu malee gartee waliif furmaata godhuu waliif yaaduun hin jiru jechuudha. Achiillee ijoollee gaafadhan jira. Hanga ammatti gartee deebisaa gartee qabatama naaf hin deebisne jechuudha. Kana wal qabatee dhugumatti gartee hedduudha yaadee fi jiraachuu isaatiidhaa fi Yamaniin deemaa jettee yaada turanis. Kanaaf paaspoortiillee qopheeffadhee mee haala kamiiniin gartee dhugumatti deemuu danda'an jiru. Anis itti yaadee dubbiin tun gartee jabaatee jirti. Gurbaan kun gartee yeroo hunda gartee karaa Yaman gartee kophaa isaa fiiguun kun sirrii miti. Ammallee gartee didee deemee jira. Garuu taraa tanamee dubbiin jabduudha. Anillee deemuun qaba jee hanga tokkotti yaadeen jira jechuudha. Kanaaf paaspoortiilee qopheeffadhee kunoo deemuudhaaf jechuudha. Abdiin dawwalaa fi abdiin ifuu gartee sirriin jiru. Hajjiin silaafuu tabiraa keessa jira ifuu jechuudha. Hajjiin ifuu warra gartee waanuma godhu keessa tokko jechuudha. Maaliif innillee yoo godhu baate jaartiinsa mataa shayxaanaa ta'e jechuudha. Jireenya gartee Sa'idoodhaatii fi jireenya gartee Sumayyaadhaa gartee namni gartee dhibbatti gartee laaqaa jiru afaan baastee afaan guuttee dubbataa jirti namitti hin toone jechuudha. Isiidha. Akka gartee Sa'idoodhaa fi Sumayyaan gartee abadan gartee waliin garree godheetiin jira. Akka gartee Sa'idoon ayyuudhaa wajjinillee gartee adda bahan. Akka isaan gartee adda bahanillee itti godheetiin jira. Adda bahanii jettee kunoo dhibbatti dubbataa jirti jechuudha. Akka waan gartee nama waan kana gartee jala muree gartee mirkaneeffatee jirutti. Kan achumaan agarsiisa namittiin gartee sodaan qabdu jechuudha. Waan gootuun duratti kalas godheetiin jira. Maatiin kun gartee laaqamuu qabanii baduu qabanii jettee kunoo dhibbatti oofaa jirti. Namoonni hedduun illee gartee viidiyoo isiin gartee dalaydee kan isaanitti argina jechuudha. Siboo namittummaan tun akka mijeene namitti ibliisa sheexaana jechuudha. Tajaajibaati. Amma kunoo Sa'idoo niin ajjeesaa kun mee tahaddamee inni isumaa dhiiramee tana booda jettee waan biraa sooti. Niin ajaa'ibee jechuun niin ajaa'ibee saabattonummaan gartee Sa'idummaan jechuudha. Kachi jiranii waan tana akkamitti callisaniituma gartee itti dhiisanii namitti sana jechuudha. Hajjiinuu maaliif callisaadha? Abdiin silaafuu waan ta'ee jira. Abdiin ta'ee jira waan ta'eef jarri wal galaafatee jira. Yuutuubaroonni Yaman gartee hangi tokko wal galaafatee jira jechuudha. Sheexaanni jalaa fi gubbaa itti seenee jira. Tartiiba irra jiranii. Sa'idoon gartee taraammaa tana didee deemee jira gaa'ee. Tayyib anillee gartee waan deemee hojjetin itti yaadee jira jechuudha. Fiizaallee imbaasii deemee gaafadhan jira. Isaan ammoo achirraa namni bira deemtu yookaan immoo waraqaan gartee ziyaaraadhaa siif ergamuu qaban hanjanii. Hanganattuu Sa'idoonis gartee achuma deemee bakka tana bu'ee bakka san bu'ee dhabnee jira jechuudha. Bilbila isaa dawwala caq hin dalagu. Ijoollee gartee sana gartuu hin dawwalee fi aboo isa jira waan qabataman dubbatan. Dhufee deemee jira dhabas. Duuba isa gee watakka wanni gartee qabataman naaf himan hin jiru jechuudha. Isaan irraan beekanii. Xayyiba sirraallee gartee ammas irraa niin deemaa jee yoon asii tikeetaa fi hundi muradhee kan achi dhaqu yoo gartee isan garree maalin godha. Yoon arkeewu namoonni hedduun gartee achirraa nama gaafadhan ture aboo namicha na hin dhufinnaan jenna. Namittiin inumaatu ammaan tana jinni Itoophiyaa deemtuu qabdii hayi ajaa'ibumaa dhufee bara. Jinni Itoophiyaa deemtuu qabdii achitti dhuftee waasi godhu teessii hin dhufinnaan jenna namichi tokko achi jiru. Itoophiyaa dhuftee jinni waasi gootu jira hin dhufinnaan jenna. Aboo a'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Siboo hanganuma namitti na fursini kuttee moo hin jenna.
hin dhufnaan jee aboo ani gaa rabbittiin amana Saidoon gartee innummaan silaa gartee asiin jira yookaan sanaan jira yookaan adaniin jira bakkanaan jira naan jeena dubbatee ani qabgeetiin fiigee itti dhaqaachuu abadan tanarraa sudaan qabuun kana uume rabbi tokkichaan qaba kana jiraachuu isaan qaba kana jeesula isaan qaba kana soorus kana waa hunduna godhu isuma jiraachuu isa malee ilmi namaa waa takka uumaan isaa waa takka naman gootu tanatti namanaan kanaaf garuu Saidoo hangamatti hin garree jechuudha anamma gaawwanni gartee yaaddoo hamanatti fide gurbaan kun dhiiroo lubbuun jira yookaan ammoo namichi jibbee baharatti darbamoo yookaan ammoo namichi sana gartee ammas achumatti gartee jinni siidhaa garteetti argee yeroo lafa darbite moo akkamiidha wanna iyyuu yaaddoo na ta'e jira kanaaf dhugumatti baay'een dhiphadha jechuudha sagalee isaan dhageenya hangamatti takka dhageenya sagalee bakka tana jira bakka sana jira rambeenu Saidoo jechuudha bade Sumayyaaleen kun Yaman dhageen jirattee karaa biyyaas deebiin jirattee viidiyoo eegadhiiste achumaan achiisinis wallee nuuni hirfatteensaa jaartiin tun beektaa abadan yoo hanga fedhan gartee lolli isaan gidduu jiraatillee hammeenya walii gartee hin fedhan dhugumatti meebii ammaan tana gartee yaada Sumayyaaleen gartee yaada jijjiirsitaa tana durallee beektaa gaafa inni gartee Gondar deemee achittillee waa ta'ullee rifattee beektaa kalas tana booda gartee ne raramnaa hoottuu bakka jirtu as baheeteeti dubbatti turte jechuudha inni dhufnaan badde mas deebitee ammallee waan akkasii dhufuu deemna fakkaata inni imma isinis amma rifaatu kas jirti Sumayyaan amma rifaatu kas jirti jechuudha meebii maaliif Saidoon gartee itti deemee achi maaliif badeedha isaan hundinuu gartee waliin bu'anii jiran Sumayyaadhaa fi saayiboottan isiidha gartee hachi jirullee gartee waliin bu'anii jiranii jechuudha maaliif dubbiin isaanii dubbii yoo raftee wajjin dubbiin isaanii jalaan baatu dubbii isaanii jalaan baatu yoo raftee jechuudha yoo gartee uffata uffatee jalaa raftee dubbiin isaanii bakka raftee dhuftee si keesseenti jalaan baatu amma isaan hundaa'u akkanatti gartee walis seenanii jiran jechuudha dhugumatti hundi caalaa garuu inni lubbuun jiraatee rabbi haafidu anamma gartee wanni gartee qophaa'ee jiru Saidoon gartee rabbiin haafidu inshaallah rabbi finnaan silaafuu inni gartee fayyaan qaba jaa abadan fayyaan qabu kana gartee gaa dhibbaan dhibbatti ani akka inni fayyaan qabne beekan jira dhibbaan dhibbatti beekan jira Saidoon gartee akka fayyaan qabu akka waatti godhanii jiran nyaatattis ta'u waanuma teetuu ta'u akka waatti godhamee jiru dhibbaan dhibbatan jala muree beekan jiraachuu inni garuu fayyaan qaba jedha aboo sheekha biras keessa no fayyaan qaba amma yoo ka dhufu ta'e takka sossobeetumaan gartee sheekha bira gartee ka deemnu godha obbolee soomee alilleen gartee na dhukkubaati sheekha bira nageessa jechuun gartee mala baase fuudhi sheekha bira geessaa jechuudha wajjin dhayinee dhugaa gartee sheenii gartee onoo isa dhukkubaa isa laliin jaan yoo carraan ka gartee wajjin ka deemu ta'e yoo inni nuu gartee immoo haadidu ta'e bakkuma gartee manumatti hin gachuudha sheekha gartee manatti itti fidee akka inni gartee yookaan qoricha godhuuf yookaan immoo gartee waan jiru mee qabatamaan gartee yoo waan Saidoollee gartee beekadhu yeroo takka gartee if jabeessuudhaaf gartee fayyaan qabachuu illee ni jirti beektaa yoo gartee waan dhukaysee gartee nama gartee sheekha alimatti nama gartee qoricha godhu kanatti yoo hawaa himu ta'e isaan gartee waliin dhiisneeti biraa deemnaa jiruuti waan jiru yookaan qoricha godhuu fi yookaan immoo gartee mistira jiru waan gartee isa Saidoo gartee goggodhachuu akka isa godhu yeroo rafufaa yeroo gartee haraa deemufaa yeroo gartee maallaqallee ta'u gartee bittiin isa gooystee sheekumatti haa himu jechuudha nuti gartee ani gartee waliif fideetumaan wal dhiisee biraa deema kana yaada jira inshaallah isaas dura godhaadha Sumayyaa immoo bakka isiin ijoollee Finfinnee keessa bakka wayii jira ijoollee fiddee asitti kun suuraa haa jirtii namni aan jee fiiyyeen dhaqe bakka san bakka Sumayyaan gartee ijoollee wajjin dhuftee kun asitti suuraa haa jirtii as jirtii naan jee namni natti himnan anis inin ture
dhugaan seenanii fiigan dhaqee yeroo dhaquu hin jirtu Sumayyaan Finfinnee jirti jechuudha. Akka marrajaa guutuu qabadhatti Finfinnee naannoo CMC dha jirti yan Sumayyaan. Waleenuu naannoo san achi mana kareeffattee hin beekne hordofaan jira. Hordofullee maalum godhe? Caalatti keessa sitti dhuftee jechuudha. Keessa sitti dhuftee yoo gartee sadii irratti arramuun feene ani waliin godhu jiru garuu silaa sun gartee arkee jechuudha. Waan gartee fedhii siidhaa gartee silaa yeroo dhibba gaafanna jirra. Numa gaafanna. Ammallee gartee sadoon gartee wanni inni gartee kanatti fiiguu fi fedhii sii guutuudhaaf jecha Yaman deemee balaa biraa keessa bu'ee ji'a meeqa kun achi ture jechuudha. Ammallee achi dhufee achi deebi'ee jechuudha. Ilmoon silaa gartee ta'isaati janillee gartee tasaa hin taane kan nama biraati. Ammallee gartee qabatama gartee wanni raabee kun jiru waa'ee sanii dhugumatti cubbuu waan solleen gaarii miti. Feetuu gartee tasaa hin taane dubbiin lallaqamtuudha. Walumaa galatti gartee fedhii Sumayyaadha gartee guutuudhaaf baara kan gubbaadha gartee namicha kun kanatti as fiigaa jira jechuudha. Isin garuu kanallee hin hubanne jechuudha. Yoo gartee amma kagartee waa ta'u ta'e sheenaan gartee irraa hin baatu. Wanna jiru kana seedoon immoo silaasoo gartee sammuun isaa gartee fayyaa qabaatee fala takka murtii tokko murteessaa jechuudha. Yookaan Sumayyaa wajjin jiraachuu. Yookaan immoo Ayyuudha wajjin jiraachuu. Yookaan immoo gartee lameen isaanii gartee waliif fidee qarra buusee karaa qabataman karaa sirriitiin gartee wajjin deemuudha. Wajjin jiraachuudha jechuudha. Sila murteen kana ture. Garuu inni nu fayyaan qabu. Maaliif sheexaanni jireenya isaanii seenee balleessaa jira jechuudha. Waanti godhanii jiran. Kana namni hundi gartee beekuudha qabaa jechuudha. Waa itti godhamee jira jechuudha Sayyidoo jaartee jidha. Isiidhaan dubbatee jechuudha. Itti godhan jira. Sayyidoo fi Sumayyaan abadan gartee waliin arkanii akkanumatti gartee umurii guutuu wal barbaadaa jiranii wal barbaadanii waliin arkanii hatta gartee Ayyuudha wajjinillee gartee addaan baasuuf hin ta'a addaan bahuuf ta'anii jechuudha. Amma gartee Ayyummaan gartee duraan akkana lubbuu kanatti na jaalattu. Ta gartee halkan guyyaa na bilbiltu. Ta gartee yeroo hunda maallaqa nan gettu. Kunoo narraa qaxxaafti narraa. Guyyuma tokkoon bar lolee bakka natti dhufin jee guyyuma tokko gartee diimtuudhaan lolee iyyatti baasa jechuudha. Arraa booda harkaa ta'eetiin jeen. Waan barbaadachumatti si kanan jeen. Yoo san booda kalas hanguma kanaan jee bakkaan. Naafis hin dabaltu caala balaan buute. Mee haa maal jechuudha. Sayyidoo duraan gartee niin jaaladhaniin du'aa figatullee caalleessite ammaan tana. Abdii morate jechuudha. Yaa Rabbi sima gambalaan buute. Yaa boo viidiyoo lesin dheereessee haasawmaatu beektaa kana ta'e jechuudha maal gonare. Inshallah Rabbi khairaa godhuu nagaan naaf turadha. Waan jiru hordofee simbiraan hin gaa viidiyoo laa sheer godhaan namoonni gartee yaasuu birraa. Subscribe godhati mataa guys. Inshallah yeroo dhotte jechuudha. Kuma dhibba lama ni galla Rabbi jee. Hin gallu ni galla inshallah. Garuu du'aa godha. Sayyidoo gartee anallee du'aa godha. Rabbiin gartee siyaatii sunaan du'aa godha. Kunoo jinni yaasuu birratti jinni karaa Itoophiyaa deemtu jira isiidhaan itti ergaatti jiran kunoo namittiin ta'a ibliis eegame ciree. Ati Rabbi malee waan qabnu mana uummata kan taanu. Akkasii du'aa godhaadhaan isin jaa galatuma fadhaa viidiyoo laa sheer godha. Salaamu alaikum.